أيه قالتهم أنا سمعتوا خيساني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديك أصدقين كمان سا أنك زي دو ديك أنا تكاتيو ناسو خيساواني ناسو كمان براتي ميتي واني أرى دبچو فدومالي دوغان تينيا ماليف بدي دوغان أورمو ماليف بدي خانة يجون فكينياف ونمان أورمون هررجي الدنيا غماچيتي الدنيا أرى كاكب دمالي ني بيتني واحد دوجر وان هدو خام بيتي هنكب نوفنوت الله هنافت فكينياف بيتنا نمني ورو دفو أسايلما غافت دين أسايلما سار رافورانيتي جرين كارد دي خنانيف permanent resident يجو أتشبود أنا ما خنا فوراني ستيزينا غوراني ميري ترتيبه سدين ديمن والله ترتيبه خنا أورو مارجي جلاتن شوري تنسيرفين ما كذا تاني سنهم نمني توكو يو غوسغلو دفانيتي أبلو غوسنغل تي جان غوسا ولي كبيتي أمبيو أبلو غوسنغل تي جي نادعيا جان first step نادعيا دعيني جاني خاني ديمن أما توكو نما خنا قرطن مالف دفع نخس مال دبي دفع مال بلسه دفع أما توكو إيجا قرطن بودا ولي كبام ماس غوساسن أبلو غافة دبر نادعي سنسن أرجعن نادبر فردا جان أما توكو قرطني مي يو بدين رمولته ilmo garar rabate garar kabachu di de janin have cho asylum sa dinai te chu yo badin qabanne mo garar si qabanne jani khani de manammas amata lamaf lamba de qoratan malle ega nu khesa du fe akami hera sere khanya fudatehi jireni sa mal fakata wan jo qoratan amata lamagize fit amalle du fe wali qab ambayo abalu khanya khagafa de bre garar na da barfatan san arana dala jan يو بدين رمولته غرا شفيته هي جانين يو بدين رتي مول نمو سيرل لي اركدو جانين يرو سم برچما فدني خانيتي جارتي نمسني ديما فوتي افاني ديبتي علم غوديدا ددان دنگيني ميره خغودي فتا مو ديما ميسن غرغرو من تكتي سن خنه چوما نا دگيا چو سن اسايلم چو غافا چو غافي سي دگيني جانين غرن نا دبر فتان سن green card dechu akam fayda maniti na dala chu sana mo citizen chu stepin sadenu rafu da me beha ade wan khana gafam biye jurun kitabati barres emmo werona fi assalama gafadun arke process khana rabbi naraga himbe khusandur asumatin itiruf emmo kheni sanin ko bakap khana chala amalle like 2017 osan to ready city Profesor Asmaron Fada wala garre Oromon torban in kabuje akasi miti barni kaban jen akamiti je gama baha kana qoratein jen hin qoranne nanje dubo oromo tema wali galchita anje inni na nawa boro na qorateti torban in kabu behan na nawa hararge kana mo torban afuri jirabati khes torban afuranu maqaif dan de qaba torban jechi jau takallama sadi afurshan jaha torbani wa marfa torba marfato chu torban achira kha torban dura dalota janini torban lamesa addesa janini torban sadesa gobana jani torban afuresa dukkana akasitti afronu maka qabanjen an kana qoban qabuje san qofa mitin jen gama harage khanatti yero lakawon torban kunundi guyan torbanu maka ifdan de qaba Fakkeenyaaf dhaloota jechuun torbaan duraati mi torbaan duraa kun torba jennereef bito taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi jannaan torbaan duraa jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini addeessu kun basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa dureetti jaanii jirti torbaan sadeessaa goobana jaaniini goobanaa mi أردادوما كوربيتش روماسا روادا كدادنا أريري بلو باتي كده تلاقاو إذا هرر جون دكاسي نجرتين أنجي
eeni jirtiin jeen haarettiin qorachuu qabaa jee wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaade gaa abbaatu dhugaa fi barbaade taa jechuun fedheeti leebila Oromoon dur irra turte ilaa arratti jenereeshinii keenya hin dhaqqabne ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre arra nuti maal jechuun jirra kaan Itoophiyaa faristii jee lakki hin taane Oromoo faristii jaan lakki hin taane Harargee faristii jaa leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa mire waan akkasii takka arge kalee Oromoon namoomatti amana ani namaa jaa Oromoon osoo akkana gadi hin buusin jechuu sandinnaani isin Itoophiyaadhaa fudhadhaa jennaan lakkii an Oromoodhaafi xiqqoo if duuba siisee jechuu makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba nuti Afriikaadha jennaa Afriikaa faristenneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootiin teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu nuu hitti olii galee achirraa adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebuu battaan kanoobaan noobaan kanabiyyallaanuufi نبيلانو خلمك لما خيرت يرد خمك ليل مكليل خانوك أنو خانوش أنوش خشيس شيس خادم آدم خبيجتي أورمون أكنه لكاوت سناف نما أجانش أورمون نمو مرك أبتهجو أورمون ريفوركات كنا سرد دبيسه والددا أرارا مال خجو لمتي لولا الرفين تل لولا أرارا جا أورمون لولا بودا أرارتي أمان أورمون هبشان لولا بودا بلّيسوتي أمانتي خنانا متي خجي قرطة بيجي إنجليز خلولا ميلي كيوجين لولا جاما بها خنانا راوته ميهون درت ترماتي ميلي كيوجين دونالد سميث جاني إساتو جي أورمون لولا بودا أرارتي أمانتي ميلي لولا بودا بلّيسوتي أمانا هواسا سن يوم وه نبلّيس جنريشن سن أورمون مو نمني even واني سيمبيتن هما يو نمني لما ولله إذا تقول تندير ما أورمون يو إذا تندير ما تشوف تله أبو دي ساخا إني نمامي جان إني نمامي تي نانو كدوفو جان نانو برادة متا بلو إذا واليمن أورمون مو سنينكا إني نمامي تي هيجا لقوا أورمون تنابي وني نمامي تشوف هذا مالي ليفيلي خينيا بكيت ديمو قبل نما خجو سر دكو قبلنا مخينا لوكي خيس تيجي ديف دوبا ديف سني فيزور أوفوس نما جرتي بعد ديفين أوروما فارستيرة تيمو نما رت ديبو قبلنا خان الدنيا وني تجعلن خاله أسايلم الدنيا فخنو ترت أورومون خارا أمبري فون تنادعيا غير نادع برفدا نادع لا سنينجي سنينجتشو أرار كابو سكت أرار بوفتو كاب أورومون نانو هارجي خانتي نمني أما يو نما جيس أجيتشان غوسا سدي تسيسا بتسا في ديما جانين تسيسا يجون نمني لما ولله تكو تيو دربته وني سنة برادويت تسا نما سنديمي ليفيل تلا لمو كاب تسيسا جانين نمني لما مقالا ولين به أكا نصيبات تيو ولله أشمتي خالون كاب نيجو وانا تيتي أمامي بتسا جانين بتلو موان أماميجو ليفيل تلا لمو كاب خونيس dhima jaanii namni lama walalee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti taaluuba dhimaa jaanii kan addunyaallee arraba umusadeen sarara laalach jirti akka kunis keenyuma beeka si galte namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba waan abbaa keetiitti siimu jira beeka waan abaabiileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira dhiiga akkamitti baafata sigalte namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachittillee labii khafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira labii khafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan labii khafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye
warra nama raaduu isanii fidan imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon arra dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan kana agaajuma jaaniin 85 agaajumaatii fi 15 imimmattii walitti meeqa dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayate kuni qarooma abbaan kee kalee qabaachuu ture ka'aaterra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuudha fedheetu wanni irra haasa'uu qabnu kalee Oromoon akkamitti if beekaa yoo akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa ummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuudha gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada san abba bareefa barreesse barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jee aman. An bishaanuma irraa hin dhufee jee aman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa Quraanatti innaa khalaqnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumne jaa. Dachii irraa uumamee ta'e dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uume. Bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan Waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni Arabaa. Qoloo fi duumessa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Si galte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootan ol deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandiin bazzaa waan akkasii takka jaan si galte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Si galte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raada baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata namooma beekaa. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata. Sigate ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama isin hima san ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale. Sigalte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa kanarratti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoo ni beektanii mire? Haadee jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bara. Gosatti iyyata. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama ajjeesanii ajjeesan. Leevila saalaalanii jechuun akkaataa saalaalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxilin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila humanity Oromoon irra geesseetu san ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanatti. Nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka akka nama suufanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Kaarra Oromoo xabbaaf jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Even Queen of the Era of the Queen jaanii xalaalaadhaan bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche.
hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo. Wal duraa fuudhanii jechuudha. Sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu ture. Abiyyilleen karuma san deemuuf jiran fakkaata. I don't know. So Oromoon qaroomaan guddaa ture. Oromoon waa hundaan guddaa ture. Humanity first jaa Oromoon namoomatti amana. Nama haja. Nama jechuun amma anuma jennaami na. Maa sanbattan tuudha. Anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba. Funyaan hin qabu funyaan qaba. Anuma haja. Hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaan. Namarraa maal dhufe jechuun namooma. Agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu. So wanni hin dhaamu fadu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba. Namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan. Immoo dabsanii nutti himu jiran. Dhugaatii eenyu tana barbaaduu qabna. Osoo wanni fayyadee gaan hedduumne ergaan xiqqoo takka taniin dhaamu fadu. Leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti. Kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan. Hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa. Hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni. Maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga. Kabeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanaan deebisaa himaaf jechuudha. Maal ijoollee barsiisuu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture. Har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru. Kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama. Tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda. Beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira Oromoon mana nama hundaa jiru kadha geessan waan beektu wallaali. Hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beektu wallaali siin hin ja'u jaan jala kaaya siin hin ja'u. Durnuma jaanii waan beektu wallaali. Wanni ati beektu maali? Dura akka haadhatee garaa baatetti ummaa isaa baatiin daa'imni haadha baraka. San booda abbaa bara adeera bara eessumman haboo ollaa baraa dhufa. Barnoonni duraa kanaa mire waan beektu wallaali waan beektu kana wallaaltu. Maaliif? Kaan barnoota eega waan beektu kana wayyoo itti booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kana. Immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan qare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e eegsiira. Oromoon immoo ilmi namaa bishaanirraa dhufee jaa. Kuni maali? Tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan barte kanaa itti wallaalchisanii jira. Falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan. Amma nuti barnootaaf dheenee falfalmne galle jechuun bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa. Das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf. Abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi. Ammas nama biraarraa hin eegina. Nama biraarraa inuma hin eegina. Namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafa bultan hooma gaafadha. Hoomata akkasii himan waan sanirraa waa fudhatta. Akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda. Afaan keenya addunyaarraa adda. Oromoon maqaan kee eenyu jaami yoo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan kee eenyu gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan kee eenyu ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantiittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytaniifi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa. Arrammoo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaan. Ifiif waan hin qabneef kaayisaan. Ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torba lakkaawatan. Abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaannoo jaarichuuf irraa dhiisan. Hin lakkaawatan abbootii isaaniitu. So dhugaa Oromootu badee dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Oromoon kalee akkam jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin ilaaltaa naan jaan. Aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen. Akkuma fedhetti haa jaaramu. Maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha. Nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti. Adda facaakaa. Yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a. Uma fedheen haa jaaramu. Kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafa isaatiin irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin Islaamaa amantiin Kiristaanaa hundi irra dhufte.
eenyurra walolan oromoorra walolan oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana oromummaan baddee jechuudha. Kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramuun murteessuu ta'uu isin eemusuuf yaha maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu oromiyaa bakka lamatti adda baasa. Oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gamasitti hafe sabboo goonaa kama boorana yennuun kana maccaatuu lamni kawalekkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaas shan qabaachuu ture odaan shaniin dhageenye ituu humbanna oggaa dhufte odaa bultuum qaban sikkoo mandoo oggaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gizee dheete boorana bira odaa gaareessaa qaban maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gizee dheete odaa makoodii jaamu qaban odaa shananiis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuudha. Warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manitti aduun gizee asii baatu booroon jennuuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuudha. Warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuudha oromoon jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraakchara duraanii sani kamtu hafe jechuudha amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuudha abbootii teenyaa qarooma nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a no oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuu gurra tokko hawayin dhaga'u qabaachuu qaba daas jaaramuu jechuun san booda liidershiippiitti dhufa gaa liidershiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu hin deessan caaseeffama isaa ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu jabuutii ergan amma mojoorraa qaallittiirraa asallaarraa hundarraa harargee dhiisii bakka hundarraa oromiyaarraa dirree dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaarraa kaashii bitan daldaltoonni kan jechuudha eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti maaliin fuuti liqiin achirraa eegalti fuudhanii jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fedhan ni bade jaan yoo fedhan akka fedhan jaanni maallaqa san gad deebisan lakki akkasin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenya fi eegalte jabuutii geessu gizee dinnichaa fi timaantiin makiinaan fe'amee jabuutii dhaqe gumruuka jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyoonni dhumne maarreen dhumne jaaniin timaantii fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganna firraa hin dandeenyu jaan teeknikaalee hawaasa keenya toorchuu godhan jechuudha. Lagni raamisa akkamii akka jaarame akkamitti akka diigames ni beektan. Arra haa jaaramnu jira Oromoon amatti 27 duruma manguddoon laga raamisettee jaartee jirti Booranaa Bareentuu jaanii jaaranii jiran garuu rakkinni jiru maali nuutu ifiif wal diigaa wal jaarraa hadiigus nuti maaliif dubbiin waan beetu wallaalii sanigaa if baruu qabna gaafaan if bare obboleessi kiyyaas if bare san booda wal barreechuun lamaan an osoon if hin barre yoo isa barbaaden ta'u waan fokkottu taate jechuudha sigalte so if barbaaduu qabna if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon kalee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali gadaa jechuun maali hiikan qabu maquma akkanuma deemu hiikaa qaba hundinuu amma Soomaalee yotte irraa ilmoo jechuun Soomaal wayyaanee jechuun shiftaa jechuudha amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaaniin Tigiroonni abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa ifaan nuti shiftaa lammeessaati shiftaan duraa isaan bara 1928 Haile Sillaaseen xiyyaaraan isaan tumeega sigaltee raayyaa fi asaboo jechuudha
even gaafat xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyya irraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa qarreerra marmaariini achittuu nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture Oromoo raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan maaliif isinii fi bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaa isaa fadhullee isaan sossobuu ture isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte abbichuu irra ajjeesee isaan Haile Sillaasee ilma Tafarii Bokornan guddataati innis gamuma keenya deebi'a Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu ilmi Yaasuu ilma Mahammad Aliiti wallo Oromoo magal Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan hubaasan immoo reaalitiidha arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e barfadhu Somaalee fudhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuu that's the meaning of Oromo qulqulluu jechuu wikka biraan qabu Oromoo ni beektanii filter godhu jechuu ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuu Oromoo jechuun qulqulluu jechuu that's it gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo gaadii ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa ogaa jennu gaada jechuun sigalte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti kun waan abbootii teenyaati so we have to find the truth jechuu fadheeti isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadhaa